nu gargaara jennee turreem kan itti baqan amma garuu inni nama harkaayyoo oolchuu hin dandeenye waan ta'eef si'achi abdiin keenya hin jiru. Namoonni kun awwaalaa ka'anii mana isaanii ga'uudhaaf guyyaa sadii itti fudhatu otoo isaan mana hin ga'in Yesuus garuu awwaala diigee ka'e. Coolagaa jiru jechuun abdii kutannaadha. Kufuu fi aduun itti cimeera, rakkinni itti cimeera. Kufuu jedhu gaafa abdii kutattu yoo maal jiraate kunooti kennu yoo siin jedhan natti mul'ataan jiru because of agartuun namaa inni dhugaan keessa nama keessa. Anaan Yesuus tu na guddisa. Anaan Yesuus tu na guddisa. Yesuus Kiristoos abbaa gaafa ni jedhu ijji isaanii balak. Macaafa qulqulluu qabatanii kan jirtan wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 irraa sagalee jiru tokko walii wajjin ilaalla. Gaafasuma isaan keessaa namoonni lama gara ganda mandaraa Yerusaalem irraa akka kiloomeetirii maqaan isaas Emaus jedhamu tokko hin dhaqu turan. Jarri karaatti waa'ee waan gidduu sana ta'ee hundumaa kaasanii haasa'aa hin adeemu turan. Otuu isaan haasa'aa irrattis dudubbachaa adeemanii Yesuus ofii isaan bira ga'ee isaanii wajjiniin adeeme. Ijji isaanii garuu isa akka hin hubanneef ittifamee ture. Yommus Yesuus inni isin walii wajjin haasa'aa adeemtan kun maalii jennaan nyaara guuranii achuma dhaabbatan. Isaan keessaa inni Qeleyoophaa jedhamu tokko deebisee warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandaricha keessatti ta'e kan hin beekne jiraayii jedhanii jedha. Wangeelli Luqaas boqonnaa 24ffaan kun boqonnaa isa dhumaati. Boqonnaan inni dhumaa kun boqonnaa dukkanni raawwatee ulfinni Yesuus jalqabuudhaaf Kiristoos Yesuus du'a isaa raawwatee ka'uudhaaf jedhudha. Kutaa kana keessatti duuka buutonni Yesuus Kiristoos akkasumas namoonni Yesuusin jaallatan Maariyaam faan, Maartaan faan namooti garaagaraa Yesuusii wajjiniin turan. Kutaa kana keessatti otuma isaa wajjin jiranuu gaaf tokko garuu Fariisonni Yesuus Kiristoos du'a itti murteessanii qabanii akka ajjeesan dubbata. Kutaan kun Yerusaalem keessatti Yesuus Kiristoos gaafa du'u namoonni gargar tamsa'uu jalqaban. Hunduu gara hojii idilee isaa duriitti deebi'e. Hunduu jireenya isaa duriitti deebi'e. Sababiin isaa nu fura jennee duuka deemaa turre, nu gargaara jennee duuka deemaa turre, nuuf ta'a jennee duuka deemaa turre. Hamma garuu inni iyyuu nu furuu miti of furuu iyyuu hin dandeenye, nu hambisuu miti nu oolchuu miti of oolchuu iyyuu hin dandeenye. Harka namaatti akka dhibaayyuutti du'eera, harka namaatti akka waan hin taane ta'eera. Yesuus Kiristoos kun nuuf hin ta'u jedhaniitu gara mana isaaniitti deddeebi'anii turan. Ergamoota wajjin kan turan keessaa namoonni lama Yerusaalem irraa gara maayilii 60 yookaan immoo kiloomeetirii 11 adeemsa akka sa'aatii 2 fagaatudha. Awwaala sanarraa deemaa turan Yerusaalemii kaanii gara mandara maalitti? Mandara Emaawusittidha. Afaan nama alfaas akkas jedha iyyaxa wallagu. Hiikaa macaafa qulqulluu inni afaan Oromoo kun iyyuu coolagaa adeemu turani. Nama simbira jirutti akkas jedhaate intina himaa yoo coolagdees hin gogdu jedhaani. Mata duree kanatti naa himaa yoo coolagdees jedhaani hin gogdu jedhaani. ብትጠወልግም በሉት ባካችሁ አደርቅም በሉት ባካችሁ ትንቢት ነው ነገሩት አደርቅም በሉት ባካችሁ በዚህ መካከል በድርቀታችሁና በመጠውለጋችሁ መካከል እግዚአብሔር መጥቶ ጣልቃ ይገባል ጎጉ ከፍ ጮለጉ ከግዱት ኢየሱስ ዱፌ አዲያማ ሳያቦ ግዱና ከላ አይባሎ kutaa kana keessatti egaa mandara Emaawusitti malaa jiru. Mandara Emaawusitti kan isaanii malaa jiran gara mana isaaniiti. Yesuusin ilaalanii mana gatanii deeman tokkotu jira magaalaa Emaawus keessa. Mana kana gatanii turanii Yesuus duuka kan deeman. Jarri kuni duuka buutota Yesuus warra 12 keessa jiran. Garuu tabaabaarii abaal warra jedhama yookaan immoo warra ittiin mormine duukaa deemanii kan qabeenyaan gargaaranii duukaa deemanii hafuura isaa kan simatanii fayyina inni godhurraa kan hirmatanii duuka buutota Kiristoos wajjin kan walii galan tokkummaa ergamootaa keessa kan jiran turan. Namooti kun erga Yesuus du'ee booddee ilaalanii akkas jedhan ayee noosha jennee turreem kan itti baqan nu gargaara jennee turreem kan itti baqan amma garuu inni nama harkaayyoo oolchuu hin dandeenye waan ta'eef si'achi abdiin keenya hin jiru. Israa'eliif furiidha jennee turre, Israa'eliif abdiidha jennee turre, ijarra kaa'annee turre garuu nu qaaneessa jedhaniitu lafa laalaa gara Emaawusitti coolagaa adeemu turanidha. Namoonni kun awwaalaa ka'anii mana isaanii ga'uudhaaf guyyaa 3 itti fudhate. Otoo isaan mana hin ga'in Yesuus garuu awwaala diigee ka'e. Otoo isaan achi kaanii awwaala isaa biraa ga'anii mana hin ga'in Yesuus garuu awwaala diigee ka'eera. Amee warrettan mana keessaniif waa diigame akka huba Yesuus. Mandaraa kana keessaa kaaniitu yeroo kana otoo isaan coolagaa deeman iyyaxa wallagu nu meedute. Coolagaa jiru jechuun abdii kutannaadha. Kufuu fi aduun itti cimeera, rakkinni itti cimeera. Kufuu jedhu fuulduratti deemu garuu
waan kufan fakkaatu abdiin isaanii keessaa kufeera nooshan isaan jedhan du'eera waan inni dubbate hundumaa garaa isaanii keessaa badeera mul'ati isaanii abjuun isaanii nyaatameera garuu Waaqayyo waatti mee ture torban darbee keessa akkas jedhee ture mana qulqullummaa kana nan diiga guyyaa 3 gidduuttis deebisee nan ijaara jedhee ture inni waa'ee mana qulqullummaa Israa'el keessa jiru sanaa miti ani guyyaa 3tti nan du'a guyyaa 3ffaatti immoo du'a diigee nan ka'a jechuu isaati wanti sin jalaa awwaalame wanti sin jalaa qabame wanti sin jalaa jige deebi'een argu wanti sin jettan deebi'aa harkaa ba Yesus Yesus Kristos kun deemee bira ga'e erga du'e Yesus guyyaa 3ffaadha du'a mo'atee ka'eetiyyuu gaafa ilaalu zorredhee gaddaan rukutamanii kan ammallee adeemsa sa'aatii 2 kan mana geenye jira dhiyoodha garuu ga'uu hin dandeenye mogoleen qabanu hamileen qabanu gara mana sagataniitti deemaa jiru mana sadhiisanitti deemaa jiru gara dudduubaatti iyyaa fagaffaguunu ወደ ኋላ ነው እየተመለሱ ያሉት jireenyi isaanii tikriis ta'eera afurri isaanii abdiin isaanii mul'ati isaanii wanti isaan keessa jiru hundinuu gadi bu'aa jira coolaganiiru namni kan inni coolagu gaafa biddeen dhabudha hidhii isaan gata fuula isaan gata biddeen nyaanne harrammoo maal taatee jedhu haadholii yeroo ijoollee isaanii ilaalan maal taatee gurbaa harrammoo fuulli kee jedhan kufee jedhu eeyyee in kufee maaliif kufee biddeen nyaanne jarri kun garuu biddeen isin nyaanne abdiin jaraas keessaa dhumeera hamma kufeera deemsa miti kan isaan deemaa jiran deemsa miti namoonni tokko harras kan deemaa jirtan galgala kana furii keessan inni isin eegaa jirtan dhufee isin dura dhaabata daaddee keessaa isin baasuudhaaf karaa coolagaa deemtan keessaa isin baasuudhaaf deemsa karaa immaa usirraa isin geeddaruudhaaf maalan godha garuu jecha namoota deemaa jirtan ati waan ati gootu dhufee sitti maayisu deemee bira ga'e jarana jedhe nagaan isiniif haa ta'u maaloodha maal taatanii coolagaa deemtu jedhen sila mindinnoon iyyata wallagaachuu mitteeduut maal taatanii fuula guuraa deemtu jarana maaliif coolagdanii jedhee gaafateen Yesus Kristos gaafa dhufee jara gaafatu gadda san geenyedhaa iyyateedhan ati gara jara sanaa ta'uun keen oolu gara kamitti shakkaa jiru gara jara sanaatti gara warra fannisaniitti shakkaa jiru mikniyaatum kan dhaga'een dhageenya jedhu jara duwwaadha kanaaf yaadi jara kana lamanii garam deemee diina keenya namni du'a Yesus hin dhageenya bara kana jedhe guyyaa kana rakkina Israa'el irra ga'e guyyaa 3 kanatti waan nurratti ta'e kan nun dhageenye warra gara sanaa ta'uu qaba jedhan fuula guuranii silaa coolaganiiru fuula guuranii dhaabbatanii jira inni koo seexan akka furtuu fuudhee abudduu isaatti fannifatee dhufe Yesus lafa jala andaara sadhumaa jala lafa jala dhaqee dhufe Yesus isaan garuu coolaganii karaa deemsa sa'aatii 2 deemuu dadhabanii abbaan koo dhufee galgala kana fuudhee manaan ga'amee jira kan kee achumaan gogeenaaf kan kee achumaan badduun ba'u sodaatee ta'ii tuuttee mimmaan arcaastee maalan godha garuu jettee qabuu dadhabdee dhufee sii qaba Yesus so maal taatanii jedhen ati diina keenya moo fira keenya ati biyya kana keessa hin jirtu moo keessummaadha waa'ee namichicha Naazreet jedhaniitu tarattaruu fi jammaran namichi du'e kun jedhan beekumsaan jettamoo raajummaadhaan jettamoo ogummaadhaan jettamoo fayyisuudhaan jettamoo eenyu jala dhufuu kan hin dandeenye Israa'elin dhiyootti fura jennee kan nu teegne harka keenya mirgaanuu qaba jennee kan nu teegne nu jala akka du'e nageenye yatenna nageenye anduun nageenye ka'uusaan dhagaye amen 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 namni kan koonduu jedhu jira mana kana du'an nageenye kan jedhu jira mana kana du'eera natetti sun ka'ee sitti mul'atu du'eera jedhanii awwaalanii deemaa jiru dhimma isaaniiti qabna wanti isaan jedhan ukkoo mana isaanii irra kan caaleef isa ture jireenya isaanii irra kan caaleef harka fudhataniitu mana keenya ganneessi duuka deemna jedhanii isa qabatanii turanii du'e jedhanii gatanii awwaalanii dhagaarra ka'ame sana ilaalanii wajjin ayii jedhanii galanii inni garuu fiigee qaqqabe ayizoo otooti boossu imimmaan kee laalu Yesus dafee si qaqqaba jedhi nama tokkotti itti naaraaji dafee si qaqqaba jedhi maalu አታጣጥሙትም በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን አዘን ይሄን መከራ አታጣጥሙትም በኢየሱስ ስም ኦቶቲ ለመፋደ ቢቴዲን ጡጥን ኢየሱስ ዱፌስ ረካ ኦቶቲ ለመፋይ መማን ጉሮ እንደርበት ኑፌስ ብረጋ ኢየሱስ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይቲን ሀፌራ ኩፌራ አዋለሜራ ራንፈተሜራ ወንተተ ቢቅሌሲ አይጉመና ገልገለ ከነ መቃ ኢየሱስን ቢቅሌሲ አይጉመና ራወተ ደጋነ ረካሜረነተ ተገልገለ ከነ ለፋሲ ፈከው Abbaanko Yesus kana godhu mana kee rakkina kaleessa irraanfachiisa dhukkuba kaleessa irraanfachiisa nama tokko fuudhee nan deema naan jedha Yesus gara iddoon itti dubbadheetti gara ulfinaatti irraanfachiisaan fuudhee deema jedha Yesus si awwira si dheebudheera si beela'eera rakkina ati dhandhamataa deemaa jirtu kana si haa irraanfachiisu abbaan inni irraanfachiise taggoodhaan jalqabe garuu eenyu akka isaanii naasa'a ture isaan hin barre ture isaan gaafa Yesus Kiristoosin aasaanu eenyu wajjin akka aasa'a turani hin barre iji isaanii cufamee ture inni jedhu jaamanii miti tasfaa si callim in argita malee fuutu
Gaaf abdii kutattu yoo maal jiraate kunooti kennu yoo siin jedhan natti mul'ataan jiru. Because of agartuun namaa inni dhugaan keessa namaa keessa jira. Ija namaa jechuun laphee namaa keessa jira. Cufamee ture inni jedhu isa kana cufame miti. Inni kun argaa jira. Ija afuuraa isaanii isattiin seensi godhanu Yesuusi. Abdii isaanii jaame malee agartuu foonii kana miti kan jaame. Sasaani laalaa deemanu, sasaani jarra kaatan kaleessaa, abdii isaanii kaleessaatu keessaa rukutamaadha. Namoonni kun coolagaa deemu. Mooraalii ittiin deemanu qaban. Atau dhuma deemu. Guyyaa sadii deemaniiru amma iyyuu mana hin geenye. Yesuus dhufee garuu guyyaa tokko hin deeme achuma mana ga'anii kan jedhu caafame. Deemtee ga'uun dadhabe kan jechaa jirtu. Har'a garuu otonni hin lafti kun maqaa Yesuus hin deemii ga'i. Qaliyoophaan faa ilaalaniitu iyyuu eenyu akka ta'e hin barre. Iji isaanii cufamaa ture. Duuka deema. Kutaa kana deemtanii gaafa dubbistanu isin akkamitti irraanfattanii sanni du'e duwwaa maaliif fokas gootanii duraan waa dubbatee ture hin jedha. Yesuus Kiristoos ko duraan waa'ee mana qulqullummaa isinitti himee ture. Mana qulqullummaa kana guyyaa sadii gidduutti nan diiga nan ijaara isiniin hin jenne jedhee ture jedha. Mana qulqullummaa utuu hin diigin du'e. Mana qulqullummaa isa Israa'el keessaa bataskaana jedhanii jarri yaadan sana isa diigee ijaara se'an isaan. Waggaa 70 ijaarre akkamitti inni guyyaa sadii gidduutti diigee ijaara qaldino jookno jedhanii bira darbaniiru wanticha. Dubbii Waaqayyoo tokko jookii waan fakkaatu jookaa ayidallam. Riil noo galgala kana jireenya kee irratti argita ameen. Badhaadhummaa bantii Waaqarraa siif kenna gaafa jedhu jookii fakkaata. Lakki jookii miti Waaqayyoo sii kennu inuma danda'a. Yesuus Kiristoos ittiin haasa'aa deemaa mana isaanii ga'e jedha. Gaafa mana isaanii ga'u ol galee akkas jedhani bulii jedhani. Bulii mana keenya laftoo dheeraa sila seessan naqaa. Eessayyuu dhaqaan jiru Yesuus isaanuma bira dhufe. Har'a nama biraatiif miti sumaaf dhufe Yesuus. Eessayyuu dhaqaan jiru warra coolagaa jiran akka badduun baaneef dhufe Yesuus. Warra rakkinni coolakse, warra dhebeessi coolakse, warra jechi coolakse, warra haasaan coolakse, warra demoralized ta'an lafaa kaasuu dhufeera Yesuus. Warra abdiin isaanii coolage sana lafaa kaasuu dhufeera Yesuus. Sagaleen kun eenyu bakka ta'e hin beeku malee coolagaa nama deemaa jirutu jira. Charchii gaafa deemus bo'o maalan godha kamittuu numan deema. Kan koosilaa sanuma nama jedhaa deemutu jira. Lakki sanuma miti har'a garuu warra karaa Emaa'us inni gashe siinis hin gashaa jedhame. Siifis Yesuus dhufeera. Siifis gooftaan dhufeera. Deemaa dhaqeetu mana isaanii bira ga'ee amma gaafa mana isaanii bira ga'u ol galan ariifataniiru wayyaa isaanii lafa buusanii azanii taa'uudhaaf gadda taa'uudhaaf ariifataa jiru isaan. Wayyaa gurraacha uffatanii yoomittuu gadda teenya jedhanii gadda taa'uudhaaf qophaa'aniiru. Yesuus garuu ol galee akkamitti gadda taa'u bishaan kennuun hin barbaachisaa midhaan kennuun hin barbaachisa. Keessummaa mana keenya akkamitti mana keenyatti irbaata tuun kenniniif akkamitti gadda ta'e. Karoorri Waaqayyoo akkati wayyaa gaddaa uffatteen teenye dhabarana ameen jedhata. Karoorri Waaqayyoo barana akkati wayyaa gurraacha uffattee gaddan teenye ameen jedhata. Karoorri Yesuus inni duuka dhaqee galeef wayyaa gurraacha uffatanii akka isaan hin teenyeef biddeena gaddaa buna ollaa akka isaan hin dhufneef sagalee misiraachoo fidee mana kee galu galgala kana duukaa jira. Biraan hafne isaan garuu maal jedhu maal godhu ofiyyuu oshuu dadhabe furii keenya jennaan of furuu dadhabe nu gowwoomse. Inni sin sobaa raajonni isaa sin sobu waa'ee isaas wanti caafame soba inni sin sobe. Warri isa dura turan Yohaannis faas nu sobani. Isa furiin keessan nuun jennaan amannee duuka buune. Ana furiin keessan nuun jedhee ture inni jennaan. Inni garuu dhagaadhuma danda'e duuka deeme gungummii isaanii. Nama si bira jiru harkaan badambiitti cabbaxeeti. Gungummii kee dhagaadhuma si duuka deemaa jira dhimmaadha. Namoonni tokko guyyaa guutuu kan koon argitu miti. Silaa kan koo sitti nagaamu. Azaabota warra diinota koo bukkee gorte. Ati maanaaf xalaata taateetta namoonni jedhan gooftaadhaan jiru. Inuma sin obse malee dhagaa jira. Inuma sinii obse malee dhuguma siniin jira waan isin guyyaa guutuu jettanu dhagaa jira. Hal tokko waan nama biratti hin jedhamne jechaa deemna karaarra garuu Waaqayyo jira. Si dhaggeeffata Yesuus. Waan nama duratti hin jenne qobaatti jechaa deemna. Mandara keessatti iddoo jilbeenfannetti waan nama biratti haasofna. Waaqayyo bantii Waaqaa keessaa garuu dhagaa jira. Namni tokko walloleetu abbaan balleessu sun akkas jedha. Gaafa balleessee dhaqee dhiifama gaafatu iseen itti balleeffamte yookaan inni itti balleeffama zimbal baakki na waraantee kaatee dhiifama na gaafatta zimbal baakki waan gootee kaatee akkas naan jetta zimbal baakki jedha. Sana booddee jaarsoleen gidduu galanii maal jedhu dhiisi maal taatee tasgabbaa'ii malee talaa jedhu. Inni balleesse maal jedha dhiisaa na arrabsitu natu balleesse madaasheetu guddaadha jedha. Argitee Yesuus waan calliseef qaba. Madaa isaaniitu guddaadha. Gadda isaaniitu guddaadha. Yoo maaluu jedhan itti lakkoofne abbaan ijoollee isaatti jecha lakkaa'u galgala kana dogoggoraatti dubbatte otoo hin taane karaa dogoggoraatti irra deemte otoo hin taane abdii kee ganamaa fidee harka kee keessa siif kaa'u Yesuus. Kasartee otoo itti badduun bahin. Kuftee otoo itti badduun bahin. Dhukkubsattee otoo itti badduun bahin. Jaamtee otoo itti badduun bahin. Otuma coolagduu dhufee otoo itti hin du'in si haa qaqqabu Yesuus. Namni tokko iyyiti otoo hin badduun bahin jedhi maaloo.
daldalli kee utuu badduu hin bahin, jireenyi kee utuu badduu hin bahin, gaa'elli kee utuu badduu hin bahin, hafuurri kee utuu badduu hin bahin, tajaajilli kee utuu badduu hin bahin, ani galgala kana dhufee gidduu siin gala hafuuraan, hafuura kootiin gidduu siin gala. Galaniitu Qaleyoophaa wayyaa isaa baasee darbatee lafa kaa'ee jaartiinis intallis everybody mana keessa shirri guddi jedhu gadda taa'uufi karaa guyyaa 3 deemanii dhufani. Deemsa sa'aatii 2 karaa isaan guyyaa 3 deemani. Maaliif mogoleen qabanu mooraaliin qabanu baay'een keessa mooraaliin qabdanu peenteera garuu gooftaan keessa mooraalii keessa isinii taa'ameen jira. Sana booddee waan isaan dubbatan hundumaa dhaggeeffate gadda garaa isaanii irraanfachiisa irra deebi'ee waa siin jedhu. Isatitti madoofte, isatitti coolagde, isatitti deemuu dadhabde, isati karaa sa'aatii 2 guyyaa 3 itti deemte rakkina jabaa sana Waaqayyo si irraanfachiisa. Imimmaan kee maatii kee gidduu teessee isati boossu nama gaafa dhufu ija kee xaragattee isati nagaadha jettu har'a garuu galgala kana si irraanfachiisa. Namichuma kaleessa guyyaa 3 guutuu imimmaan furrii duwwaa namicha ta'etu otuman beekin gidduutti aatii lafaanaa safradii katuufa kolfa tokko fidee sitti agadhiisu abbaan koo gala. Sana booddee ol galanii gadda taa'uuf turanii irraanfachiisaa waan dhufeef gidduutti biddeena yaadatan. Irra namicha keessummaa kanaaf nyaata tuun qopheessin akkamitti gaddateen jedhanii gola galanii shat godhanii fidanii biddeen. Yesus biddeena ofii isaatiif iyyuu. Biddeen fudhachuu miti biddeen ta'ee kennamuufii dhaqa Yesus. Achi booddee fidanii nyaachuudhaaf gaafa nyaadhu gaafa isaan jedhanu fuudheetu Yesus Kiristoos abbaa gaafa ni jedhu ijji isaanii balaq. Agartuu waan biraa argu tokko maqaa Yesuusii sirratti banam. Ol fuudheetu hojii isaan dhiisan galateeffannaa isaan dhiisan yaa abbaa si agalatu gaafa inni jedhu iji isaanii banameedha. Agartuun isaanii hoophaachoo tamalase tasfaachoo tamalase abdiin jaraa hin deebi'e yaadi jaraa hin deebi'e kolfi jaraa hin deebi'e abjuun jaraa hin deebi'e mul'ati jaraa hin deebi'e kan isaanii duwwaa miti kan Israa'el guutuutu deebi'e. Wanti abjuu sitti fakkaatu tokko har'a galgala mana keessa ta'u Yesus. Wanti namaa ta'e hin beekne wanti gurra namaatti dhaga'ame hin beekne haaraa siif haa ta'u. Coolaganii namoota turan, badanii namoota turan, azanii taa'uudhaaf namoota qophaa'aa jiran, mana dukkanatti galaa namoota deemaa jiran, lafti nuti deemaa jirru kun nun baasu bakka dukkanatti deebina namoota jechaa dhufanii Yesus dhufee ol galee mana isaaniitti. Har'a akkasanaan jedheera Waaqayyo mana nama tokkotti ol galeen ibsaa koo qabsiisanaan jedheera. Ogdii mana nama tokko dukkanaa ittanarraa ibsaa koo qabsiisa. Namoota abdii kutannaadhaan guyyaa 3 fixan. Daqiiqaa muraasa gidduutti mana isaanii galee agartuu isaanii bane jireenyi isaanii riistoor ta'e abdiin isaanii inaarome isa ta'uu argani jedha. Akkasanaan jedhee Waaqayyo waan ati keessaa ba'uu hin dandeenye keessaa si baasuu dhufeera. Otumati coolagaa deemaa jirtu otumati abdii kutataa deemaa jirtu anoo idaamma kana narra jira otuun sanbata hojjedhe iyyuu narraan ba'u sanbata maala waaqeffadhatu jettu waaqeffadhu ibsaa koo fidee mana keetti qabsiisa. Waaqeffannaa kana booddee abdii kenna naareessa. Namoota karaa Hemaa'usitti jireenya isaanii geeddare foolii isaanii geeddare qe'ee isaanii gaddaan guutame iji isaanii coolage arguu hin danda'anu. Guyyaa 3 halkan 3 biddeena nyaanne imimmaan duwwaa dhugaa turan biddeen isaanii imimmaan isaanii ture bishaan isaanii imimmaan isaanii ture midhaan isaanii imimmaan isaanii ture abdiin isaanii keessatti du'ee ture maaliif hin coolagne. Inni fi abbaan koo harkaan qabu otoo hin jiru hin boossu otoo hin jiru dunkaana gaddaa kaatteen teessu akkas jedha Waaqayyo otoo hin jiru gaddatti galteen boossu otoo hin jiru teessee miila ajaana soofreediyaasa otoo Yesus jiru teessee biddeena gaddaan nyaattu otoo Yesus jiru miilana teessee wayyaa gurraacha uffattu otoo Yesus jiru imimmaan kennu du'ameen jedhi dabali otoo Yesus jiru jedhime maalo coolagee badduun ba'uu jedhime maalo otoo Yesus jiru jedhi maalo ani ngogu manni koo ngogu ani salphadu manni koo salphatu.